Waaqayyoo keessaa Roomaa boqonnaa tokko lakkoofsa 14 akkas jedha. Ani saba hundumaaf warra Girikotaaf warra Girikotaa hin ta'iniifis warra beektotaa fi warra wallaalootaafis kanan itti gaafatamuu gatiitu anarra jira. Torbanoota darbee furtuu mootummaa Waaqayyoo mata duree jedhu jalatti wanta muraasa ilaalaa turre. Mootummaan Waaqayyoo sanyii dhala namaa hundumaaf kan baname, wangeelli mootummaa Waaqayyoo kan dhala namaa hundumaa akka ta'e, wangeelli mootummaa Waaqayyoo inni dhoksaa ture, inni haguugamee ture yeroo banamee jedhu dhaloota hundumaatti lafa ga'e hundumaatti hubannaa walqixa akka hin qabaanne akka Waaqayyo abbaan wangeelaa inni sagalee isaa kenne inni dubbii isaa kenne yaadutti waldoota kiristaanaa dhala namaa biratti hubannaa walqixa akka hin arganne dogoggora akka inni uume gaafa balballi mootummaa Waaqayyoo nama hundumaaf banamu waldaan ni ga'ee lafanni ga'ee hawaasanni bira ga'e hundumtuu hubannaa walqixxee akka hin qabne aadaa dur keessa turanii wajjin biyya dur keessa turanii wajjin sirni mootummaa Waaqayyoo inni haaraa oduu gammachiisaan inni haaraan wangeelli inni haaraan kakuun haaraa gaafa mana nama hundumaa dhaquu hubannaa namni ittiin isa fudhate garaagara akka ta'e isa kanaaf ergamoonni hubannaa dhala namaa gara hubannaa Waaqayyoo isa jalqabaatti deebisuudhaaf barreeffama garaagaraa barreessuudhaan waldaa wangeela kakuu haaraa ayyaana kakuu haaraa keessatti eegaa akka isaan turanii dubbanne. Sagaleen Waaqayyoodha hurrii nama baasa, bilisa nama baasa. Sagaleen Waaqayyoo beekumsa nuyi sammuutti kuufannee ittiin gadi baanee waa argannu miti. Sagaleen Waaqayyoo humna nama bilisoomsu, humna nama birmadoomsu kan of keessaa qabudha. Seenaa waldaa warra wangeelaa keessatti namni baay'ee beekamaan maqaan isaa baay'ee dhaamu iskoolaarii beekamaan C.S. Lewis jedhama. C.S. Lewis literaachariin isaa yuunivarsiitii gurguddaa hundumaa keessatti kennama. C.S. Lewis literaachariin nama beekamaadha. Namni akkasaa barreessu hin jiru. Macaafa C.S. Lewis barreessu theoloojii warri barsiisa mana seminaarii keessatti baay'ee dudubbatama. C.S. Lewis literaachariis baradhee macaafa isaas dubbisee badaanaa galuu dide si'a tokko anaaf. Sababni isaa akkaataa inni itti barreessu sirni barreeffamni isaa adda. Waaqayyoon maqaan dha'u, Hafuura Qulqulluu maqaan dha'u, Yesuusiin maqaan dha'u. Garuu karaa namni hin beekne dubbii Yesuus jireenya dhala namaa kee dhaaba. Amma ijoolleen keenya kaartuunii ilaalu. Tapha wayii natti fakkaatti natti hin toltu naan kaartuunii jala taa'anii ilaalu. Booda gaafan ilaalu ergaa cimaa qabdeddaa isheen. Yoo sirriitti dhaggeeffattan waa malee itti goddeen ilaalu. Waan baay'ee kee dabarfatu jarri ilaaluun gaariidha. Akka kana ergaansaa barreeffama C.S. Lewis Kaatolikiin bitanii ijoolleef dubbisu, madrasaa warri musliimaallee hin bitu, nama hundumaaf ta'a. Utuu namni hin argin akka kaartuunii sanaa Yesuusiin mataa ijoollee baay'ee keessa kaa'e. Kanaaf barreessaa dinqiidha namni kuni. Macaafa tokko barreessa gaa Image and Imagination. Achirratti waa'ee beekumsaa, waa beekuun birmaduu akka nama baasu. Barreesseetu sirna barnoota biyya westernii kana barumsuma addunyaayuu ittiin tolu isatti sirrii mitii jedha kaayyoo isaa gadhiiseeraa jedha. Maal jedhaa kaayyoon barumsaa nama hojii argachiisuuf mitii jedha. Barumsi bara Aristootel faa hojiif nama qopheessuuf inni barsiifamu barumsa warra garbootaa jedhama. Training, vocational training for the slave, education for the free man. Education kan free maniti. Maal jechuu barbaadeeti gamma Universitiin nama garbummaaf qopheessaa jedhan
birmadummaaf qopheessa miti jedha. Kanaaf sirni barnootaa haareffamuu qaba. Nama tireen goonee akka ittiin kana walitti hiitee shuboo walitti hiitee kana gootee elektirishaanii taata jennee leenjifna taanaan ulfina hojii isa Waaqayyo uumeen alaa namaa sirna garbummaaf tireenii gochaa jirra jedha. Kanaafi namoota gosa lama fudhata. Nama warra barumsa isaa birmadummaa namaaf kennamu school masters jedhaafi school masters jedhaafi university warra barumsa isaa nama garboomsuuf barsiisan. School masters are those who defend against vocational training on behalf of education. Educationiin wala birmadummaa namaa bira dhaabatanii warra garbummaadhaaf nama qopheessuuf warra morman. Universitiin immoo warra iddoo vocational training yookaas immoo hojiidhaaf nama qopheessuuf nama barsiisu isa jedhu warra barsiisanii bira dhaabbatanii warra barumsa barsiisan educationiidhaan warra mormaniidha. Jechuunsaa Universitiin hojii garbummaaf nama qopheessa malee bilisummaadhaaf nama hin qopheessuudha. Sirna liberal art educationii keessatti barumsa jechuun nama bilisa baasuudha, nama akka inni yaadu gochuudha. Barumsi firiimaaniif kennamu bilisa ta'ee daangaa akka hin qabne ilaalchisaa godhee akka inni yaadu nama qopheessuudha. Barumsi slaveef kennamu kana barattaa, kanatti leenjifamtaa, dhagaa kan akka ittiin cabsitaa, muka kan akka ittiin falaxxaa, akka ittiin safartaa, kun jireenya sii ta'a, kun mana sii ijaaraa. Kun sirna leenjii garbootaa jedhama. Kanaaf C.S. Lewis sirni educationii amma jiru sirna leenjii garbootaati malee sirna nama birmadummaa qabuuf kennamu miti jedha. Barumsi bilisa nama baasuudha. Nan jechuu barbaade sirna barumsaa sirriitti eegee kan adeemaa jiru dubbii Waaqayyooti. Dhugaa beektuu dhugaan birmaduu sin baasedha Yesuus. Amma waldaa humna wangeelaa yeroo hundumaa kan dhuftaniif waggaa arfanarraa waldaa humna wangeelaati baheen hojii gaarii argadha nama hedduun jiru. Garuu kan nu eddana jirruu fi bilisummaa arganna. Ati mucaa Waaqayyooti. Ati mirga Waaqayyoo isa hundumaa danda'u teessee jirta. Qajeelummaan Waaqayyoo kan keeti. Iddoon kun iddoo birmadummaa, iddoo bilisummaati. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Hidhaattiin birmadaa'aa, sammuunsaan birmadaa'aa, ilaalchisaa hin birmadaa'aa, yaadisaa hin birmadaa'aa, bilisa ba'ee nama akka jiraatu nama godha wangeelli. Namni wangeela dhaggeeffadheen hojii kan hojiitti hin hidhu namni wangeela. Barumsa isa alaa garuu hojiittidha. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo bilisa nama baasa. Hurrii nama baasa. Walaba nama baasa. Kanaaf Phaawulos yeroo dubbatu ani wangeelatti hin yeella'u jedha. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti. Sababiin wangeelatti hin yeellaanee fi nama fayyisaadha. Nama fayyisaan kuni hurrii nama baasa. Hin fayye namni. Dhukkubatti bilisa ba'e. Cubbuutti bilisa ba'e. Parpasiin wangeelaa fayyina deliverii godha. Fayyina sammuu, fayyina miiraa, fayyina afuuraa dabarsa. Eenyuuf? Ibrootaaf, Yihuudootaaf, warra seera qabaniif, warra seera hin qabne, isa beekaaf, isa wallaalaa kan fayyisu humna Waaqaati wangeelliidha. Kanaaf ani wangeelatti hin yeella'uudha. Wangeelli kun immoo boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti immoo kan saba hundumaatidha. Kan saba hundumaati. Saba hundumaa kan bilisa baasuudha. Kanaaf saba hundumaaf, Girikootaaf, warra Girikoota hin ta'iniif, isa beekaaf, isa wal'aalaaf itti gaafatamummaatu anarra jira. Hojii bilisa baasu wangeela Yesuus Kiristoos qaqqabsiisuudhaaf jedhee kan inni dubbatu Phaawulos. Amma ganama jireenya namaa baranna. Nama irra deddeebi'ee akka giingee waa'ee namaan dudubbadha. Namni bifa gurguddaa 3 qaba. Nama jalqabaa jenna. Dinqiidha namni jalqabaa kuni.
mootummaan waaqayyoo nama wajjin deema. Mootummaan waaqayyoo nama isa jalqabaa wajjin daangaa hin qabu. Handaara lafaa horaa baay'adhaa lafa guutaa jedha. The global kingdom, original kingdomiin nama jalqabaa original man jenna. Namni inni jalqaba kuf dhalate dinqiidha. Eebbisaa dinqiidha. Qilleensi wajjin walii gala. Uumamni wajjin walii gala. Hunduu komaandii isaa jala jira waaqayyo irraan kan hafe. Nama jalqabaa kana beekumsa isaa hin qabnu yoo ta'e namni inni kufe nu gaddisiisu. Itti gaafatamummaan nama narra jira yoo jenne value ulfina namirraa kufe yoo beennedha. Nama isa jalqabaa, nama isa kufe fallen man, nama isa immoo lammaffaa dhalate redeemed man. Namoonni kun sadanuun isaanii culture mataa isaanii qabu, faarfannaa mataa isaanii qabu, amala mataa isaanii qabu, aadaa mataa isaanii qabu. Namni jalqabaa aadaa qabaa, culture qabaa, qooqa qabaa, faarfannaa qabaa, dubbii qabaa. Namni inni kufes akkasuma faarfannaa qabaa, aadaa qabaa, qooqa qabaa, haasaa qabaa. Namni inni redeemed ta'e inni lammaffaa dhalates akkuma kana aadaa qabaa, qooqa qabaa, faarfannaa qaba. Amma faarfannaa nama faarfachaa turre qajeelummaa kee lakkaadhe ani siin nagaan qaba inni jedhu aadaa sirna faarfannaa nama isa redeemii ta'eeti, nama isa lammaffaa dhalateeti. Kanaaf qooqa namaa, eenyummaa namaa eeyaa dhufe kuni aadaa namaa beekuudhaa fi gosa namoota kana sadanii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Original man, fallen man, redeemed man. Mootummaan waaqayyoo akka ittiin adeema. Jalqaba mootummaan waaqayyoo nama jalqabaa wajjin globaalii ture. Namni edda kufee lookaalii ture. Edda namni lammaffaa dhalate deebi'ee banamee globaalii ta'e mammoo mootummaan waaqayyoo hin bal'ate fuullisaa. Kanaaf nama hundumaaf ta'e. Nu ilaalaa jirru wangeelli edda nama hundumaaf, gosa hundumaaf, sanyii hundumaaf, beekaaf, wallaalaaf, adiif, gurraachaaf edda ta'e booddee beekumsi namni wangeelaaf qabu immoo rakkina keessa galaa akka inni deemedha kan nu ilaalaatii turre. Wangeelli kan dhaloota hundumaati. Wangeelli kan gosa namaa hundumaati jedha Phaawulos. Warra nama hundumaaf, Girikootaaf, warra Girikoota hin ta'iniif, beektotaaf, wallaalotaaf, amma gaa gatiin nama Yihuudii ta'e anarra jira. Dur responsibility saba tokko duwwaan nurra jira. Amma akkas miti kan addunyaan nurra jira jedha. Wangeelli biyyoolessa nama godha. Ilaalcha addunyaa namaa kenna. Dur ilaalcha saba tokkoo qaba namni juukii dhalate. Aadaan isaa kee hamba'u, ilaalcha isaa kee hamba'u, amma garuu akkas miti ani jedha Phaawulos. Kanaaf Yihuudoonni amma wangeela dhageessanii ilaalcha keessan geeddaraa. Amma nuyi kan addunyaati jedha. Kanaaf boqonnaa 9 irratti booddeen dubbifannaa waa'een Yihuudootaas inni bu'edha. Waa'een dhiiga kootii, waa'ee warran irraa dhaladhee baay'ee na dhiba jechuu keessayyuu ba'ee isaan akka fayyanii fi utuun Kiristoos irraa iyyuu citeedha. Isin amma hin jaallatu dhiiga isaa jettu, hin jaallatu Yihuudoota jettu. An amma kana yaadaa fi jedha. Amalli wangeelaa gaafa inni loomu didan kan keenya, amantiin keenya, aadaan kan keessatti. Wangeela qabatee dhaqaa isaan seera qabatanii dhufu. Inni warra Roomaadhaan. Maalitti hiyyeella qabduut? Eeyyee ani garuu isatti hiyyeellawedha. Itti hiyyeellawu jechuun nan dhala namaaf kan baa kana dhufee gara baay'eetti jabeessuudha hojiin keenya. Qajeelummaa waaqayyootti wangeela jaarraa 21ffaatti sirreessatu dura adeeme. Kanaaf reeffamu wangeelli sirriidha. Namni isaa fayyisuunsaa namni beekee barata qulqulluutti ri'allaan. Kanaaf dhaabbataa deemu wangeelliidha. Kanaaf wangeelli sirrachuu qabaadha. Jecha wangeelli tottolcha. Ofiisaaf garuu kan isa sirreessa. Sammuu sirreessa. Ilaalcha wangeelli hin sirreessa. Galanni Yihuudootaaf wangeela walfoo Roomee boqonnaa 1 kaasee amma boqonnaa ilaalcha dogoggoraa keessa ilaalcha durii keessaa gadi baasee sammuu isaanii banaaf ergamaan kuni. Tamittiin banaa fi waan gurguddaa 3-4 kaasa. Waa'ee seeraa, waa'ee qajeelummaa, waa'ee cubbuu, waa'ee ayyaanaa, waa'ee dhiifama waaqayyo dhala namaaf godhe hunduma isaa gara jireenya isaanii fiduudhaan sammuu warra Yihuudootaa reopen godha. Wangeelli ija namaa bana. Wangeelli qalbii namaa bana.
Agaaja isaanii qalbii isaanii banee gaafa wangeela fudhatanii jedhan warri Yihuudootaa boqonnaa 6 boqonnaa 7 irratti rakkina guguddaa lamatti kufanii jenne. Rakkinni inni tokkoffaan wangeelli ayyaanaani, wangeelli hojiin miti, wangeelli hojii dhala namaan dafqa dhala namaan miti, wangeelli falaasama namaa miti, theoloojii dhala namaa miti, hojii Waaqayyo hojjeteedha. Kanaaf wangeelli good newsiidha gaafa Yihuudootaan jedhu. Yihuudootaaf wangeelli oduu gammachiisaa hin taane. Yihuudootaaf wangeelli gufuu ta'e. Wangeelli nama hundumaaf oduu gammachiisaa miti. Maaliif oduu gammachiisaa ta'uu didee? Wangeela gaafa Yihuudootatti pirezentii godhu maal jedha wangeelli? Hojiin kee inni gaariin is not good enough. It's not good enough to give you my kingdom. Hojii karaa biraa hojiin kee inni gaariin mootummaa haaraa kanaaf qualifies hin godhuedha. Seera eeguun koo akkasumaaniire, ilmaan kakuu ta'uun keenya akkasumaaniire. Kanaaf Roome boqonnaa 1:18 irratti dubbi beekaan bara si'anaa eessa jira, ogeenya eessa jira, barsiisaan seeraa eessa jira? Biilafaa beekumsa fiishee Waaqayyo isa beekaa bira ga'uu dadhabnaan barsiisa gowwummaa nuti barsiifnutti warra amanan fayyisuun Waaqayyotti tole jedheetu Yihuudoonni milikkita fedhuedha. Kanaaf dubbiin fannoo Kiristoos, fannifamuu Kiristoos Yihuudootatti gufuudhaedha. Gufuu ta'e Yihuudootatti, good newsiitu hin ta'in gufuudha. Maaliif? Waan isin qabattanii dhiyaattan qualify isin hin godhu. Warra Waaqayyoon hin beekneef immoo good newsiidha. Isaaniif immoo maal jedhaa? Hamaa isin hojjettan disqualify isin hin godhu jedha isaaniin immoo. Laala. Warra kanaan gaarummaa isin tuullattan all your righteousness and the good deed will not qualify you for the kingdom, for the new kingdom, for the new covenant. Kakuu haaraaf sirnoonni keessan qualify isin hin godhu. Warroota garmalee ala jiran moggaa jiran, warroota kakuu Israa'eliin ala jiran, kavana Abrahaamik laayiniin ala warra jiraniin immoo dhaqee isaaniin immoo wangeelli akka jedha. Hammeenyatti goote hundumtisaa siin immoo mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf disqualify isin godhu. Lachuu maal gochuu qabure? Inni hojii gaarii hojii isaa gaarii irraa haa deebi'u. Inni hojii hamaas hojii isaa hamaa irraa haa deebi'u. Return and receive maal jechuudha? Hojii gaarii dhiisuudha miti. Hojii gaarii qabattee inni jirtus qalbii jijjiirradhu. Repentance jechuun repent for the good deed. Siya tokko qalbii jijjiirrannaan cubbuu duwwaadha inni miti. Nope. Hojiidhumaa qabattee fuula Waaqayyoo dhufteerraa repent jechuun irraa galagaluu jechuudha. Jechuun irra deebi'anii irraa galagaluu. Receive jechuun immoo jechuun irra deebi'uu jechuudha. Sieve jechuun immoo guutamuu jechuudha. Maaliin? Sirna haaraan guutami. Barumsa haaraan guutamuu qabdu. Lachuu isinitti hirrateera. Boqonnaa 3:21 irratti hunda keessanittu hirrateera. Hundi keessaniyyuu receive'itu isin barbaachisa. Haaraa guutamuutu isin barbaachisa. Hunduu yakkeera. Hundaatti hirrateera. Hundaatti hirrateera. Hunduu return and receive. Hunduu return, repent. Inni kam? Hojii keessa gaarii irraa deebi'uu qabda. Yeroo inni jedhu Yihuudootaaf kun gufuudha. Giriikonni immoo beekumsa qabatanii dhiyaatu. Wangeelli gara Giriikotaa yeroo dhaqe immoo isaaniif immoo gowwummaadha. Isaaniinis ati immoo intellectual powerii kee lafa kaa'i atiis as deebi'i. Repent from your intellectual power. Repent from your good deed. Repent from your bad deed and receive the work of redemption. Hojii fayyisuu Waaqayyoo isa haaraa fudhadhu amma. Waaqayyo amma gaanii haaraa barbaada kan waa keessa hin jirre. Wayinii isa moofaa, raacitii isa moofaa, isa lafa kaawwadhuuti qullaa kee kootu riisiivii ta'uudhaaf, guutamuudhaaf jedha. Maqaan isaa qajeelummaa Waaqayyoo jedhama. Hojii Waaqayyoo jedhama. Hojii wangeelaa jedhama gaanni kun. Haleluuyaa. Kanaaf Yihuudootaaf wangeelli good news miti. Oduu gammachiisaa miti.
veezelsi isaanii waan guutee jira sababa ta'eef. Yihuudoonni veezelsi isaanii seerri guutee sababa jiruuf gufuutti ta'e. Giriikonni veezelsi isaanii human potential beekumsi namaa fayya namni jedhanii guutee waan jiruuf gowwummaatti ta'e. Warra hoomaan qabnetti immoo fayyisuu Waaqayyoo humna Waaqayyoo ta'e. Haleluuyaa. Galanni kan Waaqayyoodhaa haa ta'u. Kanaaf wangeelli kan fayyisu, wangeelli qofaasaa kan hojjetu, wayitti kan hin hirkanne humna Waaqayyooti kan inni jedhuuf. Wangeelatti waa dabaluun hin danda'amu kan inni jedhuuf. Akka jedheetu harkisee jara kana gaa baasee fideetu seera uumamaa Roomee boqonnaa 8 irratti warra seera qabanis warra seera ala jiranis hunduma isaanii barsiisee harkisee fidee isa cubbuutti kufe laayisenshiyesii keessa ligaalizimii keessa ilaalcha isaanii isa jajallaa hunduma humna wangeelaan sirreessee fideetu boqonnaa 8 irratti amma jedha Kiristoos keessa ga'eera adreesiin keenidha. Amma destinationii keen bira geessaniitu. As keessattuu kana booddee in Christ there is now no condemnation. Hallelujah. Kanaaf ani inni Yihuudi isa orma jettee waraanin inni ormi warra Yihuudii jettee waraanin Kiristoos keessatti sanyii Yihuudii, sanyii Giriikii, sanyii Ibruu, sanyii adii, sanyii gurraacha jedhanii Kiristoos keessatti level wal gochuun hin jiru. Kiristoos keessatti hunduu haaraadha. Haleluuyaa. Hunduu haaraadha. Namni amma Kiristoos keessa ga'utti. Kiristoos keessatti hunduu haaraadha. In qabdani warra yeeyyeedha sin warra siniin jedhan Kiristoos keessatti inni karaa Kiristoosin ituu mararsiifatin edda sinii kenne isaa wajjin akkamittiin hundumaa immoo siniin kennure warra sin ammeessan warra sin hadheessaniin inni edda du'aa ka'ee mirga Waaqayyo abbaa taa'ee sinii kadhate eenyutu jajabina qabaree sin hadheessuudhaaf jedheetu jireenya konkluudii godhee Kiristoos keessatti edda hidhee booddee itti fufa. Amma gaanni kun nuu galeera jedhani nuu galeera. Waa'ee abboota keenyaa seera eeguun yeroo balleessuudhaare seerri waggaa 3,000 ol dhaloota seervii godhee fidee addanaan ga'e kakuun kakuu moofaa akkasumaan bade jechuudhaare boqonnaa 9 boqonnaa 10 boqonnaa 11 irratti akka jechuu miti jedha. Boqonnaa 9 irratti akkuma sileedhe Yihuudoonni abadanii dhimma isaanii hin qabnu jechuu miti jedha. Boqonnaa 10 irratti Yihuudoonni hundumtuu garaa qajeelummaa isa kan mataa isaanii isa dhaabbatan dhiisanii isa kan Waaqayyootti adeebi'an jedha. Boqonnaa 10 irratti. Boqonnaa 11 irratti Waaqayyo dhuguma saba isaa hin gataare jedha. Dhuguma Israa'eliin hin gataare akka jechuu miti. Israa'eloonni hin gatamanii seera eeguun hojii hin qabu. Baroonni isaan dabarsan hojii hin qabu jechuu koom immoo miti. Waaqayyo saba isaa hin gatu. Warra kakuu kenneef hin gatu. Jedhee edda fixee booddee boqonnaa 12 amma boqonnaa 15tti waan dinqii dubbata. Ishee kana sirriitti na duukaa bu'a. Boqonnaa 12 jalqabee hunduu ayyaanatti dhufaniiru. Hunduu wangeelatti dhufaniiru. Hunduu mandaraa ceephoo keessaa ba'aniiru. Hunduu destiniin isaanii adreesiin isaanii Yesuus keessa ta'eera gaamma. Kana booddee jireenya wangeelaa, jireenya ayyaanaa, jireenya Kiristoositti warri dhufanii jireenyi isaanii maal akka fakkaatu boqonnaa 12 kaaseetu barsiisa. Boqonnaa 12 lakkoofsa 1 amma 9tti namni ayyaanaan, wangeelaan, Kiristoosiin lammaffaa dhalatee jireenya haaraa, aadaa haaraa, mootummaa haaraa kanatti dhufee Waaqayyo wajjin akkamittiin jiraateedha. Boqonnaa 12 lakkoofsa 9 jalqabee namaa wajjin obbolootaa wajjin akkamittiin jiraateedha. Boqonnaa 13 irratti mootummaa wajjin akkamittiin jiraateedha. Boqonnaa 14 irratti dadhabaa obboleessa isaa wajjin akkamittiin jiraateedha. 14-15 irratti. Jireenyi namni ayyaanaa Waaqayyo wajjin kana booda maal fakkaata? Adeemsi jireenya kakuu haaraa, adeemsi jireenya haaraa kun maal fakkaata? Isa jedhu boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee ba'eessa godhee nuu kaa'an. Akka jedha namummaa keessan tokkoffaa qulqullaa'aa,
waaqayyo duratti fudhatama aarsaa jiraataa gootanii akka isa dhiyeessitan fakkeenya biyya lafaa isa darbu kana duukaa bu'uu dhiisaa. Waan gurguddaa jaaka tokkoffaa akkatti waaqayyoof jiraatan namummaa keessan qulqullaa'aadha. Tokko lammaffaa waaqayyo duratti fudhatamaadha. Sadii aarsaa jiraataadha. Afur fakkeenya jireenya isa darbu kana duukaa bu'uu dhiisuu jedha. Shan jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e beekuudhaan yaada garaa ofii jijjiirrachuudha. Jaaffaa waan gaarii ta'e, waan fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu beekuudha. Akka ittiin jiraata jireenyi haaraan waaqayyo dureedha. Jireenyi haaraan waaqayyo dura akkamittiin jiraata? Namummaa keessan holy acceptable sacrifice. Qulqulluu fudhatamaa aarsaa jiraata. Qulqulluu fudhatamaa aarsaa jiraata. Kun baay'ee dinqiidha. Qulqulluu fudhatamaa aarsaa jiraata. Kuni akkatti lubi kakuu moofaa, Haannaanfaa, Qayyaafaanfaa itti korbeessaa aarsaadhaaf dhiyeessanidha. Ulaagaalee hoolaan keessa darbuu holy acceptable sacrifice ta'utu irra jira. Qulqulluu fudhatamaa kan ta'e mudaa kan hin qabne aarsaa jiraataa kan ta'e godhaniitu dhiyeessu. Qulqulluu miti taanaan hubatu irra jira taanaan fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu taanaan aarsaan ta'u. Akka ittiin hoolaa waaqayyoof dhiyeessu bara kakuu moofaa. Bara kakuu haaraa akka ittiin waaqayyoof of dhiyeessaadha. Qulqulluu fudhatamaa aarsaa jiraata. Dead sacrifice miti. Living sacrifice. Amma namni akka ittiin fuula waaqayyootti dhiyaachuu hin danda'u. Qulqulluu fudhatamaa aarsaa jiraata ta'ee dhiyaachuu hin danda'u. Garuu qulqulluu fudhatamaa aarsaa jiraataa godhee kan nu dhiyeessu fuula waaqayyootti yeroo darbe akkuma dubbadhee luba tokko qabna. Luba nu dhiyeessu tokko qabna. Inni jedhamiti Filiphisiyoos gubbaatti mudaa warra hin qabne toloota godhee fuula isaa nu dhaabeedha. Yesuus Kiristoos lubni kakuu haaraa gaafa nu dhiyeesse uniin qulqulluu fudhatamoo mudaa warra hin qabne godhee waaqayyo duratti nu dhiyeesseera. Kanaaf namummaa keessan qulqulluu mudaa kan hin qabne fudhatamaa gootanii waaqayyo duratti dhiyeessaa. Karaa Yesuus. Karaa Yesuus qulqulluu fudhatamaa mudaa kan hin qabne ta'ee namni dhiyaachuu hin danda'a jechuudha. Akka ittiin waaqayyo dura jiraattu waaqayyo wajjin. Fakkeenya jireenya isa darbu kana duukaa hin bu'inaa. Paaterni biyya lafaa sirna kufaa fallen world kana jallina isaa hammeenya isaa isa duukaa hin bu'inaa. Sirna haaraa sirna mootummaa waaqayyo sirna qulqullaa kana duukaa bu'aa. Jaalalli waaqayyo isa kam akka ta'e addaan baafadhaa beekaa. Waan gootan hundumaa keessatti kun fedha waaqayyooti. Kana keessa waaqayyo jira. Kanatti waaqayyoon gammada jedhaa yaada. Waan gaarii ta'ee, waan fudhatamaa ta'ee, waan akeeka isaa fiixaan baasu hundumaa hubachuudha jedha. Yaada garaas jijjiirrachuudha. Waa'ee jijjiirama yaada garaa, waa'ee jijjiirama qalbii kan akka waldaa kanaa barateen jiru. Ji'a 3 guutuu isa kanan dubbadhu. Guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiran kan akka qalbii jijjiirannaa waldaa kanaatti barateen jiru. Barumsa qalbii jijjiirannaa, qalbii jijjiiru, ilaalcha jijjiiru, beessa goonee baranne waaqayyo wajjin jijjiirama guyyaa guyyaatiin waaqayyo duukaa adeemna. Sadarkaan nu irra jirru akka kiristaanotaatti waaqayyo yaadaan nu qabe, nu waame, toloota nu godhe, guyyaadhaa gara guyyaatti immoo nu jijjiiraa, nu qulqulleessaa adeema. Waaqayyo duraan dursee yaadaan nu qabe, predestination isa jedhani, predestined nu godhe. Waaqniif lafti tun uumamin yaada waaqayyo kee turre. Guyyaan yeroo ga'u garuu nu waame waaqayyo. Warra waame toloota godhe. Warra toloota godhe hin qulqulleesse.
sanctification karaa qalbii jijjiirrannaa karaa dubbii waaqayyo guyyaadhaa gara guyyaatti haraa deemna. Amanaan jireenya qalbii jijjiirrannaan jiraata eeyyee qalbii jijjiirrannaan jireenya sanctification process keessaa isa tokko. Jijjiiramni jireenya jijjiiramni qalbii dhiqannaa sagalee waaqayyo kadhannaadhaan dubbii waaqayyo kana duukaa aarsaa jiraataa fudhatamaa qulqulluu ta'aati adeema jedhee Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaaseetu nutti inni kun egaa namni lammaffaa dhalate namni ayyaanaa tamittiin akka inni waaqayyo duukaa adeemu gorsa Phaawulos. Boqonnaa 9:21tti nama wajjin obbolootaa wajjinoo akka jedha. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaan haa ta'u waan namaa jibba wanta gaarii ta'e wanta gaarii ta'etti qabamaa jiraadha. Jaalala obbolummaatiin ho'aanis wal jaalladha. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waan dhimma baasuuf hin dhibaayinaa. Hafuura gubaa qabaadha. Gooftichaaf ofirraa bu'aatii hojjedha. Abdii qabdanitti gammada. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Warra waaqayyoof qulqullaa'anii rakkina isaanii keessatti gargaaruu keessaa qooda qabaadha. Keessummoota simachuutti dhimma. Warra isin ari'atan eebbisaa. Isaan eebbisaa malee hin arrabsinaa. Warra gammadanii wajjin gammada. Warra boo'anii wajjin boo'a. Waa'ee walii keessanii fi yaada tokko qabaadha. Isin ol of qabuu hin yaadinaa. Warra gadi deebi'anii wajjin jiraachuu baraa. Nuyi ogeessota ofiin jettanii ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatinaa. Namni hamaa yoo isin irratti hojjetee deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa. Waan fuula namaa hundumaa duratti fudhatamaa ta'ee yaadatti qabadha. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaafi karaa keessan waan danda'ame hundumaa godha. Michoota koo ijaa baasuu dheekkamsa waaqayyotti dhiisaa malee waaqayyotti dhiisaa. Waaqayyo gooftaan ijaa baasuun kan kooti. Ani hojii namaa mataa isaarra nan deebisa jedhee dubbateera. Iddoo tokkotti immoo diinni kee yoo beela'e nyaachisi, yoo dheebote obaasi. Kana gochuu keetiin gaabbee akka inni yeella'uun goota jedhamee caafamee jira. Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan si mo'in. Kanatti waan dabalu gaamma. Kana akkatti amantoonni walii wajjin jiraatan. Isa waaqaa wajjin mata duree isaa waaqayyoof hojjechuuf jiraachuudha. Lakkoofsa 9 boqonnaa 12 lakkoofsa 9 kaasee waaqayyoof namaaf hojjechuuf jiraachuu jedha. Waaqayyoof namaaf namni ayyaanaa waaqaa wajjin namni ayyaanaa namaa wajjin akka ittiin jiraata. Obifsaadha isa kanarruman darba. Sadaffaan boqonnaa 13 irratti immoo dhufee akka jedha. Mootummaa wajjin akkamittiin jiraata namni ayyaanaadha. Baay'een dubbadha dheen ture qabsaa'aa mirga dhala namaa irra gidduu keenya waan jiruuf nan dhiisa. Obbo Baqqee jechuu kooti. Waa xinnoon dubbadha. Namni waaqayyoo namni ayyaanaa akkamittiin authority wajjin jiraata. Akkamittiin mootummaa wajjin jiraata. Amma boqonnaa 8 irratti torban darbe maal jedhee karaa sanu jaallatee karaa Kiristoos Yesuus nu humna guddaa qabna yookaan immoo warra mo'an irra hin caallaa'edha. We are more than conquerors. Kana yeroo dhageessee Yihuudoota keessatti waa uumameera. Warra mo'an irra warra caalan jedhamanii warri of waaman warra Roomaati yeroo sana. Warri Roomaa we are a conqueror jedhu malee. Nuyi warra mo'aniidha jedhu. Phaawulos immoo numa warra mo'an irra hin caallaa'edha. Yihuudoonnis nuyi warra mo'aniidha jedhu. Yihuudoonni warra mo'aniidha jedhanii owwaamu. Warri Roomaa humna waraanaa isaanii addunyaa kana hundumaa harka jala gashanna jedhanii sababa yaadaniif we are conqueror jedhanii yaadu. Phaawulos immoo no threat isin hin godhin humni waraanaa isaanii jabinni isaanii military might isaanii hin sodaatina. We are more than conqueror jedha. Deebitee jarattiin akkam fincillee sodaate moo fakkaata? Kana jechuun mootummaaf immoo abboominaa jettuu koo miti. Mootummaaf gajjadhaa bulaadha asirratti immoo. Mootummaa jalatti akkatti bulu beeka namni waaqayyoo. Rakkinni biyya lafaa baay'eedha. Rakkina biyya lafaa baay'ee keessaa inni tokko kanan yaadu violating authority.
gannata Eden keessa jalqabe waaqayyo gannata Eden keessa yu aboo kaa'e gannata Eden keessa kan nama baase divine authority violate gochuudha waaqayyo waan inni hin godhinaa jedhee aboo waaqayyoof finciluudha namni gaafa authority waaqayyoof fincilu waan sila miilla namaa jala ture mataa namaarra dhufe yeroo namni waaqaaf bulu namni authority qaba aboon kan waaqayyoo kana kan keemmoo aboon kan sirni aboo gaafa iddoo tokko cabee jedhu iddoo baay'eetti caccabse gaa aboo rakkinni biyya lafaa aboodha ijoolleen homelessii ta'anii gurraachi mana hidhaa keessa jiru parental authority aboo maatii jalatti hin guddanne sirna maatii jalatti guddachuu dhabuudha toora maatii jalatti guddachuu dhabuudha mucaan parental authority jalatti qajeelfamaan hin guddanne civil authority jalatti gadi ba'ee sirriitti hin guddatu maaliif mootummaan immoo xaaxaan beeku obsee fiitu iddoon kee achiree dhaqee mana hidhaa keessa kaa'a aboo maatii abbaaf haadha jalatti iddoo kan hin argannedha har'a karaarra kan jirani har'a mana hidhaa guutanii kan jirani authority aboo maatii waaqayyo kan kaa'e aboo mootummaa waaqayyo kan kaa'e medical authority aboo dokterii kaa'eera waaqayyo rakkinni guddaanii spiritual authority church authority aboon waldaa jira aboon wangeelaa jira aboon physician aboon dokterotaa jira amma biyya sadaffaa biyya keenya keessaa konfliktii kan wal gochaa jiru aboo hafuuraa fi aboo dokteriitu wal dhiita dokteriin doozii qoricha kanaa akka itti fudhuedha spiritual authority warri qaban immoo gati qoricha kana fayyiteettaa jedhu argitay nama baay'ee fixanii makka itti Yesuus Kiristoosi fayyuu kee luba bira dhaqii cheekii godhiidha waaqayyo harka dokteriin isin fayyisa harka dokterii malee isin fayyisa waaqayyo dokterii jin isin hojjeta dokterii malee isin hojjeta aboo jira doonduma agartanii oofisa dokterii respect gochuun gaariidha fayyisuun waaqayyo irreen waaqayyo oofisa dokterii alattan bisee yeroo fayyisummoo fayyina isaa ofirratti nama arge kun qoricha tungatiin dhaqee dokterii isaatiin waaqayyo na fayyiseera mena ilaalii jedhee dokterii isaa biraa waraqata fidee qulqulloota bira dhaabbatee dokteriin yoo jandaame doktericha yuu fidee aboon oofisa dokterii wajjin walii galleerra oofisi hafuuraa dhuguma fayyanami kunii yoo jedhee eebba gaanni kuni garuu meeqatu nama dhukkubaan fixe aboo caccabsuudhaan maatii meeqa diigame fayyaa meeqa diigame waldaa meeqa diigame jireenya meeqa caccabe authority amma beektu akka hin ayyaanomne gaanui biyya nuyi keessaa dhufne mootummaan citizenii miidha citizenin immoo ka'ee mootummaa fincila abaarsa akka ta'e beektu kana utuu mootummaan amma du'aatti saba isaa jaallate citizenin immoo amma du'aatti mootummaa isaa jaallate abeeti eebba waaqayyo mootummaan saba miidha sabni immoo aboo fincila dhiiga dhangalaa du'a dhufa seexanatu iddoo argata gaa kanaaf Phaawulos maal jedhaa mootummaa jala waaqayyo sin kaa'e barcuma waaqayyo kaa'e waan ta'eef dhagaa'edha siyaasa dubbachaa jiraachuu koo miti nageenyi biyyaa nageenyi sabaa the authority and the citizen ofisi hundumtuu utuu wal fudhatee utuu walii galee aboon bayeessa ta'etu deeme eebbi waaqayyo iddoo sana jira nan dhalli namaa sammuu isaa keessallee abootu jira conscious authority kanaaf himiim roomee boqonnaa tokko irratti warra seeran qabnu jettan seerri si keessa jiraadha authoritiin tokko si keessa jira aboon tokko si keessa jira hamaadha kun jallaadha kun hin godhin kan siin jedhu yooma waaqan beektu ta'ellee si keessa jira jedheetu boqonnaa 3 irratti warri seeran qabnu jettan seera malee sitti faradamedha why you have conscious authority aboo conscious kee cabsite hamaa goote hammeenya kee justify gochuudhaaf validate gochuudhaaf waan ati dhiyeeffattu siin fudhatamu aboo cabsite tisiyedha abo church authority waldaan aboo qabdi waaqayyo keessatti kan hojjetu takka toora waldaa eeguu jidhabuun
Aboo waldaa jalatti sammiisiif ta'uu dadhabuun abaarsa akka ta'e hin beeknu. Aboo jala jirtu hundumaa Waaqayyo kan jala si kaa'e lafa hojii keetiitti pay him the maximum respect yoo danda'ame. Submissionii malee promotioniin hin jiru. Namni hinuma guddata. Mee Yesuus Kiristoosiif Yohaannis cuuphaa fudhadhaa. Mee Saa'oliif Daawitiin fudhadhaa. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Authority hafuuraarra kan ture Yohaannis cuuphaadha. Yohaannis cuuphaa biratti dhufee I am 100% submitted to your ministry. Ani ministry kee jalatti bitamuufan dhufee. Kana Waaqayyo natti hin fidin. Hinnee Yohaannis. Maal attamitti ana malee atattamitti kophee miilla keeyyuu hiikuun naaf hin ta'u. Nope. Qajeelummaa hundumaa sirna hundumaa isa kaa'amee jiru sirna uumamaa eeguun nurra jira. Hallelujah. Yeroon yeroo keeti. Amma ati jirtutti amma Waaqayyo si kaayetti amma Waaqayyo iddoo sana si kaayetti ani ilma Waaqayyooti. Ani biyya lafaafan dhufe ani Waaqayyoon jenne dhufee miilla Yohaannis nama yeroo sana waltajjii irra jiru jalatti submitted ta'e. Gaafa yeroo isaa fixee inni adeemu hoo guyyaa isaa fixee adeeme mana hidhaa kee maali waa'een koo dhageessi nageenyaatti jedhee xalayaa ergaatti erge dhageeraa jedhe. Maali ree akka inni hidhamee jiru nageenyaatti dhagayeera. Garuu maali jaamaan hin argu hidhaan hin hiikamu iddoon kee already occupied. Authoritiin kee darbeera amma ati nagaadhaan adeemi ittiin jedhe Yesuus Kiristoos. Sirni bulchiinsaa amma sirraa fudhatameera fixeettati kan keedha. Maal jechuun barbaade gaam aboo Waaqayyo kaa'e hundumaa fi karaa gaarii jaalalaan bitamuun eebba kan inni qabuti warra ayyaanaan lammaffaa dhalatan warra wangeelaatti hima. Boqonnaa 13 irratti boqonnaa 14 ishee kanan dubbadhee gabaabsa yeroon keenya baay'ee deemaa saaba jiruufi. Boqonnaa 14 irratti immoo namoota amantiitti dadhaboo ta'anii wajjin jedha. Boqonnaa 14 lakkoofsa tokko of ibsaadha waan ta'eef isas nan dubbisa. Namoota amantiitti nu gidduutti dadhaboo ta'anii wajjin jedha. Amma addanatti waa tokkoon isinitti hima. Sila namoota Yihuudotaa warra seera qabantu warra seera hin qabne abiyuuzii godha. Warra seera qabantu warra ayyaana jettee jireenya gadhiisii jettu nuyi isinii wajjin tokko mini nuyi qomoo filatamoodha nuyi sanyii Yihuudotaadha jedhaniitu wal fudhachuu dadhabanii wal dhiitu. Amma boqonnaa 14 irratti immoo galagalchoo ta'e warra ayyaanaatu ammoo warra seeraa irratti dhiibbaa uuma. Obboleessa keessa amantiidhaan dadhabaadha. Sila maaloodha baay'inaan maajoriitiin warra seeraati amma sila. Kadhannaan akka itti gaggeeffamuu qaba, nyaata akka itti nyaatamuu qaba, guyyaa keessaa inni gaariin kana, sirni isa kana, cubbuun akkasii warra jedhantu harka caala. Amma barsiisa Phaawulosin warra ayyaanaatu caale amma warri ayyaanaa obboleessa amantiitti dadhabaa. Isa immoo amantiitti hin guddatin levelii ayyaanaa isaan bira gaan bira sangayini tuffachuutti kaani. Yeroo foon nyaatanii foon kun eessaa dhufee dhanni seera akkuma isaa durii taasa. Eeyyatti qalamee eewutu qalee abaluu qale beektaa jedha. Abaluu qalen beekuu eenyu akka qalen beekuu ani maqaa Yesuusiin eebbifadhee nyaadheeraa jedha. Attam akka ettaa jedhee maraata. Inni ayyaana qabu inni seera jala jiru. Kanaaf namoota kana akkamittiin akka qaban waldaa keessatti ilaalcha amantii namaa wal qixxeemini. Inni tokko akkamittiin cubbuun keenya nuu dhiifameera dhibbaa dhibba jettaa jedha. Nuyi qulqulloota Waaqayyoota akkamittiin jettan woonamaa. Ati sababa karaa ayyaanaa ani dhibbaa dhibba qulqulluudha jetteef akka jedhu sanan dhiibin ofitti qabi maleedha. Boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti akka jedha nama dubbii amantiitti dadhabaa ta'e jedha. Nama dubbii amantiitti dadhabaa ta'e ofitti qabi. Isa ofitti qabuun keessan garuu yaada isaa fudhatteen morkachuuf hin ta'in. Lakkoofsa 2 irratti namni waa gargar baasee hubate waan hundumaa nyaachuun akka danda'amu hin hima. Sagaleefiif jechuudha. Inni gargar baasee hubachuu dadhabe garuu nyaata biqiltuu garaa hin nyaata. Inni nyaata hundumaa soorratu inni bilisa ba'e jechuudha. Isa nyaata hundumaa hin soorranne sana hin ceephayin.
Inni nyaata hundumaa hin soorrannes isa soorratu hin ceephayin. Inni nyaati hundumaa birmaduudha. Ayyaanaan fayyine nuyi. Abaluu qalee achii dhufee yoo eewuuf qalamee xaaxaadhiis maqaa Kiristoos Yesuusiin eebbifamaa dheedhii nyaadhu. Ilaa jara kanaadha. Waanuma argite nyaattiidha. Inni ayyaanaa dhimma isaa miti nuyi fayyineerra kee abaaneerraadha. Isaan kana ofitti qabaa wal danda'eedha. 9:21 irratti kanaaf kottaa wanta nagaaf ta'u wanta ittiin jireenya tokkummaa waliif ijaarru duukaa hin buuna. Nyaataaf jettanii hojii Waaqayyoo hin diignaa. Kana nyaannaa kana nyaannu akka goonaa sana ol kaafnuu kana gaanuu isa guddaa picturii guddaa dameejiin godhinaa. Nanna Kiristoos hin miidhinaa. Miishanii Kiristoos hin miidhinaa. Foonni sirrii min yoo jedhe haa ta'u qoccoolloosaa mataa dhukkubbii isaa dhiisiiti. Foonichuma yoo dhiiftee nagaatti wajjin jiraatte immoo maal ta'a? Amma isaaf galee leevelii beekumsa keetti amma dhufutti. Egaa maal jedha gaa walumaa galaa obboloota warri ayyaanaan ogummaatti dhuftan isa leevelii ayyaanaa isa kan keetiitti nufinii wajjin attamittiin akka walii wajjin jiraannu nutti walumaa galaa boqonnaa 15 irratti ormootaa wajjin isa attamitti akka jiraannu namoota hundumaa wajjin utuu walitti hin faradin nagaa Kiristoosiin walii wajjin akka adeemnu. Ayyaana jalaa ba'uu jechuun firdii jalaa ba'uu akka ta'e beenne obbolootaa wajjin wal qabanne Waaqayyoo wajjin amantootaa wajjin mootummaa wajjin dadhabaa keenyaa wajjin attamittiin wal duukaa adeemuun akka nurra jiru warri ayyaana Kiristoos fudhanne wayessa godhee nutti hima. Inni guddaan hin ariifatin faraduudhaaf jedha. Ayyaanni qooqa firdii hin qabu. Ayyaanni dubbii firdii hin qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti ergaa gurguddaa 3 argina. Kanaanan ergaa koo goolaba. Inni tokkoffaan dubartii cubbamtuu utuu ejjituu qabamte cubbamaa argina. Inni lammaffaan seera isatti faraduudhaaf dhagaa baatee deemu argina. Inni sadaffaan ayyaana argina. Yesuusin argina. The sinner, the law, the grace. Ayyaana cubbuu seera argina. Seerri dhugaa qaba. Seerri isa caafamee jiru kootii godhee garamitti deebisa laamma kanaadha. Caafamee jira dhugaadha immoo. Ayyaanni sirni firdii kanaa akka itti gaggeeffamu yaada dhiyeesse. Amma waan tokko irratti walii gallaa'edhe. Ayyaanatu dubbata. Nu yaddana jirra. Ani kun bu'ee dhagaadhaan rukutamuudhaaf kan qophaa'ee jiru. Dhagaa isin baay'eedha carraan isiniif kenna. Mee isin keessaa nu keessaa namni kwaalifaayi godhu nama kana dhagaadhaan rukutuudhaaf yookaas immoo dhagaa jalqabaa darbachuudhaaf ulaagaaleensaa kiraateriyaa lafa kaa'anna. Inni tokkoffaan namni waan isin jettan kana nu keessaa galmaan ga'uu danda'u ulaagaaleen jalqabaa nama cubbuu isheen goote kana takkaa godhee hin beekne haa ta'u jedhe. Hin jedhan kana ulaagaaleen jalqabaa bayeessa goonee ma goona waan goonu jedhe ayyaanni. Waliigallaa kanatti amma isaan keessaa cubbuu isheen hin goone namni hin goone namni dhagaa darbachuudhaaf kwaalifaayi ta'u eewu ulaagaalee sana kan guutu eewu Yesuusi inni ulaagaa guutu dhagaa kan guutu ani hin faradu jedhe. Nu hoslayyuu hin guunnu jedhe dhagaa dab godhanii mana isaaniitti galanii. Isa ulaagaa guutu minimsiya baay'ee kan faradu. Isa barcumichi maluuf minimsiya baay'ee taa'ee kan waraanu. Inni ulaagaa guutu cal jedhe. Inni ulaagaa guutu jireenya argadhu jedhe. Inni ulaagaa guutu intala koo jedhee ishee waame. Inni ulaagaa guutu ofitti qabe. Inni ulaagaan guunne jirma baatee deema. Inni ulaagaan guunne eeboo baatee deema.
Ni ulaagaan kun dhagaa baatee deema. Ni warra oofisa seeraa keessa jiran utuu hin ta'in warra oofisa ayyaanaa keessa jiranii warra namoota ofitti qaban warra cubbamaa ofitti qabanii warra ayyaana Kiristoos nuyi Waaqayyoof galata fida. Haleluuyaa. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Haleluuyaa. Akka ittiin mootummaa isaa keessatti wal baadhaati wal danda'aati walii wajjin jiraadhaa nuun jedha Phaawulos. Waldaa Noogilaa.